Barack Obama jechuun nyaata beekamaa Ameerikaati. Nyaanni kun akka jaamutti Itoophiyaa irraa biyya sangalaa jaan. Itoophiyaa keessa bakka kamitti oomishama nyaanni kun? Arsii. Tarasha wal faana tajachaan anjoo kana. Tabba halayyarraa halayyaa tabbarraa tabba halayyarraa halayyaa tabbarraa. Tabba halayyarraa. Barack Obamaan nyaata beekamaa Ameerikaati. Nyaanni kun Itoophiyaa keessa biyya kamitti hojjetama? Biyya Oromiyaa keessa gin Oromiyaa keessa immoo Haramayaa kanatti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harkafuun eega daawwattoota keenya guyyaa irraan gaaffii deebisaa garaa takka qabannee hunda magaalatti isiniif gabbaanee jirra. Gaaffii deebisaan kunis maal jechuu keessaniin oolu eega namoota bira deebineetuma hawaliin laallutaa hanga dhuma sagantaa keenyatti nu faana turaa nu hordofaan afeerraa keenya. Hayya assalamu alaikum. Akkam? Nabiyam. Mee eenyu sin jaam maqaa hanqal? Abdurrahman Nur. Luqman Nanjal. Daawud Muhammad Tijjirra. Chala. Abdurrahman. Jamal Yasin Nanjal. Jamal, gaaffii baseetti si gaafanna. Ayee gaaffii fanya inni jalqaba akkana jaa. Abbaan caalaa ilmaan shan qaba. Tokkoffaan caacaadha, inni lammaffaa ciiciidha, inni sadaffaa immoo ceeceedha, inni afuraffaa coocoodha, inni shanaffaa eenyu? Abbaan caalaa ilmaan shan qaba. Inni hangafaa caacaadha maqaan isaa. Inni lammaffaa immoo ceeceedha, inni sadaffaa ciiciidha, inni afuraffaa coocoodha, inni shanaffaa eenyu? Laalaadha. Laalaa miti yaali mallee. Laalaadha. Ayee Abdurrahman gaaffii abba si gaafanna. Gaafiin inni jalqaba akkanatti. Abbaan caalaa ilmaan shan qaba. Inni jalqabaa caacaadha, inni lammaffaa ceeceedha, inni sadaffaa immoo ciiciidha, afuraffaa coocoodha, shanaffaa eenyu? Shanaffaa. Ha jalqabaa caacaadha. Laal abbaan siifaa galtu dura gaafiin abbaan caalaa ilmaan shan qaba. Hangafni isaa caacaadha. Itti aanu immoo ceeceedha. Ha sadaffaa ciiciidha, afuraffaa immoo coocoodha, shanaffaa eenyu? Caalaadha. Yaali bee mallee. Yaattee jiru. Annu hin beekne wallaahi. Caalaa yoo ayyamama taate gaaffii abba sadii si gaafachuu barbaanna. Si gaafanna moo akkami? Hayee gaafiin ta'e jalqaba akkanatti. Abbaan caalaa ilmaan shan qaba. Inni abbaan caalaa gaafiin dhuguma maqaa keetii wayirra buute ilmaan shan qaba. Inni tokkoffaa caacaadha. Inni lammaffaa ceeceedha. Inni sadaffaa ciiciidha. Inni afuraffaa immoo coocoodha. Inni shanaffaa eenyu? Laafira TV. Abbaan caalaa ilmaan shan qaba. Inni tokkoffaa caacaadha. Inni lammaffaa ceeceedha. Inni sadaffaa ciiciidha. Inni afuraffaa coocoodha. Inni shanaffaa eenyu? Caacaa. Caacaa miti yaali mee. Waan sammuu keessa sirii jiru takka. Caacaa. Caacaa. Seetan immoo waan. Hayyee gaaffii qabna Daawud. Gaaffii abba seetiin si gaafadha. Gaaffiin dura akkas jaa. Abbaan caalaa ilmaan shan qaba. Abbaan caalaa ilmaan shan qaba. Ka hangafaa jechuu caacaadha. Maqaan isaa. Kan lammaffaa immoo ceeceedha. Kan sadaffaa ciiciidha. Kan afuraffaa immoo coocoodha. Inni shanaffaa eenyu? Inni shanaffaa cawudha. Cawu. Inni jalqabaa caacaadha. Inni lammaffaa ceeceedha. Inni sadaffaa ciiciidha. Inni afuraffaa coocoodha. Inni shanaffaa. Akkii kun naan galle yaada kana. Ayee Abdurrahman gaaffii abba sadii si gaafanna. Abbaan caalaa ilmaan shan qaba. Inni hangafaa caacaadha. Inni lammaffaa immoo ceeceedha. Inni sadaffaa ciiciidha. Inni afuraffaa coocoodha. Inni shanaffaa. Inni shanaffaa immoo ciicaa. Inni hangafaa caacaadha. Inni lammaffaa ceeceedha. Inni sadaffaa ciiciidha. Inni afuraffaa coocoodha. Shanaffaa. Coocoo. Luqmaan eegaa gaaffii deebisaa takka si gaafanna Luqmaan gaaffiin teenyaas akkas jetti. Abbaan caalaa ilmaan shan qaba. Abbaan caalaa ilmaan shan qaba. Inni tokkoffaa caacaadha. Inni lammaffaa ceeceedha. Inni sadaffaa ciiciidha. Inni afuraffaa coocoodha. Inni shanaffaa Coocoo. cuucuu. Ayee deebistee jirta. Gaaffiin lammaffaa keenya jechame jechuu. Tabba halayyarraa halayyaa tabbarraa tabba halayyaa tabbarraa tarasha wal faana nuusi. Tabba halayyarraa halayyaa tabbarraa tabba halayyarraa halayyaa tabbarraa tabba halayyarraa halayyaa tabbarraa.
Tarashan ayyee. Tabba hallayyarra hallayyaa tabbarraa tabba hallayyarra hallayyaa tabbarraa tabba hallayyarra hallayyaa tabbarraa. Jettee jirta. Ayyee gaafii lammataa si gaafanna rakkoon qabu. Tarashan wal faana jetta. Tabba hallayyarra hallayyaa tabbarraa tabba hallayyarra hallayyaa tabbarraa. Tabba hallayyarra tabba hallayyarra. Yaali jee akkasuma. Tabba hallayyarra tabba hallayyarra tabba hallayyarra. Tabba hallayyarra hallayyaa tabbarraa tabba hallayyarra hallayyaa tabbarraa. Tabba hallayyarra tabba. Tabba hallayyarra hallayyaa tabbarraa. Tabba hallayyarra. Ayyee haala gaafii lammataa dabarra. Gaafiin tun jechama. Tarashan wal faana jettaa jechuudha. Tabba hallayyarra hallayyaa tabbarraa tabba hallayyarra hallayyaa tabbarraa. Tarashan wal faana jee. Tabba hallayyarra hallayyaa tabbarraa tabba hallayyarra hallayyaa tabbarraa tarashan wal faana. Tabba hallayyarra Ayyee. hallayyaa tabbar Jigaa jarjarsaa ta'a. tabba hallayyarra hallayyaa Mee likkitti irra deebii ji'a haa likkitti. tabba lafra deebi Tabba hallayyarra hallayyaa tabbarraa tabba hallayyarra hallayyaa tabbarraa tabba hallayyarra hallayyaa tabbarraa jee. tabba hallayyarra tabba hallayyaa tabbarraa tabba hallayyarra hallayyaa Ayyee harkachuu hin dandeenye. Ayyee haala gaafii lammataa dabarra. Gaafiin lammaffaa akkana jetti. Jechama tarashan wal faana jetta. Tabba hallayyarra hallayyaa tabbarraa tabba hallayyarra hallayyaa tabbarraa tarashan jee. Tabba hallayyaa tabbarraa. Hallayyaa tabbarraa tabba hallayyarra hallayyaa tabbarraa tabba hallayyarra. Akkanatti godhe jarri walitti meeqa ta'u? Walitti meeqa ta'u jarri? Tarashan jechuma kana wal faana jetta. Jirutti qabu. Tabba hallayyarra. Hallayyaa tabbarraa. Tabba hallayyaa hallayyaa tabbarraa. Jarjarsigaa. Hin danda'amu gaa dhungaamu. Mataa irraa bakka inni gaafatamu. Ayyee gaafii lammaffaa akkana jetti. Jechama tarashan wal faana jetta. Tabba hallayyarra hallayyaa tabbarraa tabba hallayyarra hallayyaa tabbarraa jee. Tarashan wal faana. Halla irra deebi. Tabba hallayyarra hallayyaa tabbarraa tabba hallayyarra hallayyaa tabbarraa. Halla habbata Irra jee. habbata Raadiyoo siis faagaltu gaafiin tabba hallayyarra hallayyaa tabbarraa tabba hallayyarra hallayyaa tabbarraa. tabba halarayyaa halarayyaa Yaali mee halla tabbayirra tabba hallayyarra hallayyaa tabbarraa. hallayyarra tabba halarayyaa tabba. Gaafiin lammaffaa akkas jetti. Jechama tarashan wal faana jetta jechaan anjoo kana. Tabba hallayyarra hallayyaa tabbarraa tabba hallayyarra hallayyaa tabbarraa. tabba hallayyarra tabba hallayyarra hallayyaa tabbarra tabba hallayyarra hallayyaa tabbarra tabba hallayyarra Tabba hallayyarra hallayyaa tabbarraa tarashan akkas wal faana jetta. tabba hallayyarra hallayyaa tabbarra tabba hallayyarra hallayyaa tabbarra tabba hallayyarra Ayyee harkachuu dandeenye. Tabba hallayyarra hallayyaa tabbarraa jirsiisii gaa tarashan. tabba hallayyarra Qortee jira tarata qofaa si yaade. dhiis Yaali. tabba hallayyarra hallayyaa tabbarra tabba hallayyarra hallayyaa tabbarra tabba hallayyarra Egaa harkachuu hin dandeenye hargaaf sadaffas dabarsina. Barack Obama jechuun nyaata beekamaa Ameerikaati. Nyaanni san Itoophiyaa keessa bakka kamitti oomishan? Addis Ababa Yaali. Barack Obama nyaata aadaa beekamaa Ameerikaati. Nyaanni kun Itoophiyaa keessa biyya kamitti hojjetamaadha? Itoophiyaa keessa Jabuuti. Jabuuti Itoophiyaadha. Gaaffii inni sadaffaa kana jaa. Barack Obama nyaata beekamaa Ameerikaati. Nyaanni kun Itoophiyaa keessa biyya kamitti oomishama? Oromiyaa. Yaali beemallee. Oromiyaa keessa cuqati. Nyaanni san Barack Obamaan nyaata beekamaa Ameerikaati. Nyaanni kun Itoophiyaa keessa biyya kamitti hojjetama? Biyya Oromiyaa keessa gin Oromiyaa keessa immoo Haramayaa kanatti. Ayyee gaaffii deebisaan hojii gooteef galatoomi gaaffii sadeen si gaafanna irra gaaffii takka qofa eeltee jechuudha. Ayyee gaaffii sadaffaa si gaafanna. Barack Obamaan nyaata beekamaa Ameerikaati. Nyaanni kun Itoophiyaa bakka kamitti hojjetama? Wallahi beena sun. Yaali. Afrikaadha. Ayyee mee gaaffii sadaffaa ayyee. Barack Obamaa jechuun nyaata beekamaa Ameerikaati. Nyaanni kun akka jedhamutti Itoophiyaa irraa biyya sangalaa jedhan. Itoophiyaa keessa bakka kamitti oomishama nyaanni kun? Arsii.
Mee yaali mee arsii miti. Daga. La Barack Obama nyaata beekamaa Ameerikaati. Nyaanni kun Itoophiyaa keessa biyya san gala. Itoophiyaa keessa bakka kamitti oomisha? Bakka ittiin oomishamu nyaanni madaalamaa ammoo. Akka Booranaati. Egaa gaafiin sadee kan akka fakkaata gaafii sadee nu arganne. Hin arganne. Waan nu hojii gaafii deebisaa taasise. Argadde keessaa tokko. Maal hin argadde deebii kana keessaa tokko. Argaddeeti abba takka argatte. Takkitti qofa. Dila kana gaafatanii tokkitti himoo. Haaya. Akkasii waan gaafii deebisaan hojii gooteef hedduu takka galatu. Haayee galatoomaa. Haayee gaafii sadaffaa akkanatti. Barack Obama nyaata beekamaa Ameerikaati. Nyaanni kun Itoophiyaa keessa bakka kamitti oomisha? Ameerikaa nyaataa miti yoo. Obaamaan nyaataa miti. Maal? Obaamaan nama. Nama. Sirrii argattee jiru. Haayee Barack Obama eega nama ta'e nama akka. Afrikaa nama gurraacha. Jechuun maal ture inni? Inni daanyaa Ameerikaa ture. Galatoomee gaafii deebisaa. Gaafii sadaffaa isa kanatti. Barack Obama jechuun nyaata aadaa beekamaa Ameerikaati. Nyaanni kun Itoophiyaa keessatti oomishamee ta'ee biyya san galu. Itoophiyaa keessa bakka kamitti oomishama nyaanni sun? Injiru. Barack Obama nama mi? Nama akkam? Irra Barack Obama nyaata aadaa beekamaa Ameerikaati. Nyaanni kun Itoophiyaa keessatti oomishamee biyya san gala. Itoophiyaa keessa bakka kamitti oomishama? Barack Obama nama nyaata mi? Hayyee nama gizee ta'eefu harkattee jirte nama akkam? Nama pirezidaantii Ameerikaa. Duraanii jechuudha. Hayyee gaafii deebisaan hojii gooteef hedduu takka galatoomaa si jalla. Egaa daawwattoota keenya gaafii teenya akka itti bashannantan akka itti bohaartan abdii isinirraa qabna. Gaafii deebisaan teenya tanarra qabannee dhufne hunoo tana fakkaatti. Waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna. Chaanaala keenya sabskiraayib laayik sheer godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Galatoomaa ulfaadhaa.